Jabada. Leenjii guyyaa afur gaggeessaa turre. Guyyaa shanan gaggeessaa turre. Ergamni isin kan nama asirraa eegala. Namni akkama dhiifneen leenjiin addan baanu wal hordofnee jiru. Hordoffiin ni jirti. Hordoffiin jirtu maali? Tokko aadaan keenya amala jijjiiramaa amalaa fiduu qabnaa kan jennu. Amala jijjiiramaa jechuun barfata yeroo sa'a hojiidhaa barfachuun yeroo waajjira seenuu dadhabuun bakka jedhamu qindaa'uu dadhabuun gurmaa'uu dadhabuun aadaa kana keessaa bahuu danda'uu qabna. Amma adeemsa reefu dhufne keessatti tiimiin takka ni facaatti tuunni harkifata adeemsa namni wal qixallee deemuu baatu faffaca'uun takka ni jirti. Jechuun immoo maali? Bilchinni leenjii sanii gaafii jira. Sirriitti qabxiisan amma waan achirra ilaalaa jirru qilleensa kana keessa deemnee waan sanii hojii wal fiduu qabna. Sanii hojii wal fiduu qabna. Kanaaf har'a yoo xiqqaate imalli silaa daawwiin keenya kana qofa ta'uu hin qabu. Haala yeroo irra dhaabbannee bakka dhaluu kana laallennee ammoo xiqqaate achi seennee kilaastara ruuzaa laallee qamadis laalle kilaastarri ruuzaa asit laalle malee bakka hedduudha qabna. Aanaa kana keessatti waachisoodhaan akkasuma jira. Bakka bishaan jirutti akkasumatti jira. Iddoon irraa oomishamee oomishni naqamaa jirus jira. Kuni inisheetiivii yookaan jalqabbii paartii badhaadhinaa hojiiwwan biyyattii kana hojjetaa jiru kan galgala Dooktar Abiyyii fi Shimallis Abdiisaadhaaf poosti godhaa jiran hojii argee keenyaatti amma leef keenyatti kalaaltan qamadii dhungataa saaqataatitu diroonni fudhamee gadhiifamaa jiru jechuudha. Nuti immoo naannoo kanatti hojjetaa keessaa hin beeknu waan ta'eef har'a agarree jira. Isin duuba hojjetaa hedduu jira jechuudha. Kanaaf tokko hojiiwwan jiru kana imala nuti qabannee jiru imala badhaadhinaa milkeessuu keessatti bu'aa dhagaa bu'uuraa ta'uu akka ta'e bakka jirurraa miidiyaan deeggaruun poostii godhuu shee waliin godhaa deemuun dirqama ta'aa kajoo sallaalla. Inni biraa immoo erga achi keessaa baane naannoo kana kan dhufne hojii leegaasii giriin leegaasii yookaan immoo ashaaraa magariisaa hojii jijjiirama akka biyyattiitti yookaan muummee keenyaan qabatamee deemaa jiru keessaa isa tokko bara kana keessattis qophii taasifamaa jiru akka aanatti akka hubattaniif. Amma madaba irratti biqiltuu tuuma gartee jirti tuun kana meeraa jiru kun ganaa tiraansparanti karaa pilootitti deemaa jiru waan ta'eef sadarkaan qophii ashaaraa magariisaatti amma waan karoorfanne bara kana keessa inni hojjenna kan jenne san ammarraa kaasee irratti qophii godhaa kan jiru ta'uu isaa kan hubachuu danda'u. Kana qofaa miti hanga dakatti imallee eegalame kana gaagalmaan kun harka mirgaatiin hin qabneef nama gaggeessuu qabna waan jiru san kana qaban. Bakki ilaaltan kun amma kun maali? Manni kun manaa miti amma kan jala dhaabbachaa jiru kun. Manaaf jaarree garuu kan ijaarame barm kompoostii. Raammoo san laaltanii jirtan warra raammoo laalee jira. Laaltan barma kompoostii inisheetiivii keessaa isa tokko jechuudha. Mootummaan kalaqa haaroo fide keessaa tokko. Sababni isaa xaa'oo qabeenya uumamaadha. Xaa'oo wajjin wal qabatu. Oomishni biyya keenyaa qonnaan bulaan lafti xaa'oo malee oomisha hin qabnetu. Xaa'oon kun immoo yeroo irraa yerootti gatii dabalaa deemaa jira. Isa kana immoo xaa'oo uumamatti oomisha naannoo keenya jiru waan biyya alaa dhufu caala ergamni keenya qonna irratti bara kana kan qabnu tokkoffarratti oomisha dachaan dabalu. Akka mootummaatti onni beeku qabda. Akka mootummaa akka paartittis oomishaa fi oomishtummaa dachaan dabalu. Itti aansee lammaffirraa oomishi alergii baay'isu biyya keessatti. Oomishni alergii jennu kun maali? Ruuza, qamadii maal jennu kun qamadiin duraan biyya alaatiin nu seenaa jiru. Har'a immoo biyya keessatti baay'inaan oomishne gara biyya alaatti hoggaa baafne doolaaraan nu deebi'aa jechuudha. Doolaaratti bakka bu'aa. Kanaaf kan sadarkaa saniitiif isa saniif inni biraa immoo sadaffarratti kan qabu oomishoota biyya alaatti barbaadamu baay'inaan biyya keessa buusuudha. Akka biyya alaatti biyya keessa finnu immoo baay'inaan biyya keessatti bakka buusuudha. Irra guddaan ruuza kan qabanneef duraan alaa seena. Har'a immoo biyya keessatti babal'ataa jira. Naannoo Jimmaa, naannoo Oromiyaa kana keessatti karaa Ilibaaburin Harargee keessallee dhufuu danda'ee jira jechuudha. Ruuza biyya alaatii dhufu san biyya keessatti oomishne doolaara alaawaa binnu san biyya keessatti hambisuu dandeenya jira. Kuni gahee tasgabbii gabaa keessatti gahee guddaa qabaataa jechuudha. Inni sadaffaan kana. Inni afuraffaan carraa hojii uumuti. Dargaggoo hojii mala qonnaa jiru kana hunda keessattuu ergamni afuraffaadha. Hojiiwwan gara hundaatiin hojjan carraa hojii dhabaadhaaf akka uumamudha. Dargaggoon as keessatti amala uumama kalaqaa kana fayyadamee jijjiirama biyyattii kana keessatti fayyadamaa akka taasifuuf kana ergama kana qabatee jira. Kana keessaa tokkoffaan oomisha keenya dachaan dabaluudhaaf xaa'oo barbaachisa. Xaa'oon san xaa'oo ammayyaa alaa galchuu caalaa biyya keessa bakka buusuu qabna innis barma kompoostii eegallee jechuudha. Kuni shaakalli barma kompoostiin kun biqiloota raammoo ni baay'ifna. Biqiltuu dheessinaa biqiltuu san nyaattee dikeessan maasatti gabbaasuudhaan akka baay'atu kana qotee bulaa biratti babal'ata. Qonnaan bulaa biratti hoggaa babal'isne maallaqa xaa'oo jennee binnuuf yookaan immoo xaa'oo dhabne jennee sa'a oomishni keenya walbatti dabaru oomishtummaa dachaan dabalu san keessatti dhiibbaa akkam finne karoora keenyaan qabannee akka deemnu gahee guddaa qabaata waan ta'eef bara kana keessatti bajeta piroojeektiidhaan sadarkaa aanatti qabannee jirru barna kompoostii jennee kan labsine tokko isa kana jechuudha. Ijaarsi piroojeektichaattis saffisaan haalli itti deemaa jiru kana fakkaata. Boruuf iftaan ijoolleen iyyata dhiyeeffataa jiran kafaltaas gaafataa jiranii koree teeknikaa ergee mirkaneessee sadarkaa irra jiru laallee kan raawwannee fi hojii deemtu taate waan ta'eef
daawwii as keessa daawwanne keessa wantoonni qabanne yookaanis wanni karoora qabanne san hin deemaa jira. Imala biyyaa kana ijaaruu keessatti jicceessuu keessatti gahee qaba. Akkana as keessatti maal fakkaannaa waan jiru son kan jennu waan tiyoorii ilaallu san piraaktikaalii kana dhufe waan ta'eef asirraa kaaneet ergamni keenya of qopheessinee hojiiwwan bara kana keessatti xiiqiidhaan karoorri tokko osoo hin sharafamne galmaan ga'uu keessatti akka irraa muuxannoo fudhannuuf sagantaan daawwii kun qophaa'ee daawwiin keenya imalli achiin seennee asirratti dhaabna asirraa kaanee amma immoo gara galmatti deemna.